Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaatti hubachuun jira jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan gara tokkummaatti hubitti dhuftanii isiniin jedha. Nama jalqabaa dhuftan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Maatii jaalalaati. Maatii tokkummaatti isiniin jechuun barbaada. Inshaallah chaanalii kana irratti gara fuulduraatti hawwiin koo baay'ee guddaadha. Waan hundumaa irratti hojjechuun barbaada. Wantoota isin bashannansiisuu akkasumallee wantoota yaada keenya irratti kennachuu dandeenyu, namoota akka qalleeyyii gargaaru kanneenii fi kan kana fakkaatan waan uummata koo hin fayyada jedhee yaade irratti hojjechuudhaaf kaayyoon qaba. Inshaallah isinillee nu bukkee dhaabbachuudhaan nu gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Namoonni jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan immoo akkuma beekamu nu jajjabeessaa, yaada keessanillee komentii jalatti nu barreessaa, dogongora jirullee jechuudha. Guyyaa hadhaa viidiyoo guyyaa lama dura galakeesseen ture. Guyyaa hadhaa inshaallah viidiyoolee adda addaa TikTok irraa tuma qatasaa deemu walitti qabadde isinii dhufeen jira jechuudha. Qabarattis ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaaza Raayyaa Abbaa Macaa kanneen taansuudhaan immoo obboleessa keenya Abdii Geetaachoo akkasuma baga nagaadhaan baatee isiniin jechuun barbaada. Kan tiyaan immoo obboleessa keenya Mubeeshoo isarratti illee yaada amma wallaaluma kooti gorsa yookaan immoo yaada adda addaa jechuudha. Maaliif namni dirree TikTokii seenuun hin hafu gaafa biyya baanu wala TikTokii beekuu, Facebook hin beeknu, YouTube hin beeknu. Alhamdulillah rabbil alamin yeroon sun yeroo nagaa ture jechuudha. Hamma arganne mana namaa hojjenne maallaqa keenya hamma arganne keessa rabbiin barakaa nu kaa'ennaan ittiin biyya namaa kana keessa jiraataa turre, ittiin illee of fayyadaa turre jechuudha. Amma yeroo teekinooloojii ta'ee, yeroo teekinooloojii haala salphaa ta'een itti fayyadamuu namni yeroo tokko hin wallaala jechuudha. Sanarratti immoo nam tokko yookaan sila guddateef yookaan immoo sila xiqqaateef waa beeka yookaan waa wallaala jechuu hin dandeenyu. Ilma namaa ta'e namni hin dogongorre hin jiru. Kanaafiyyuu viidiyoo to'in sitti neeresin viidiyoo jaraa gara kanarra fidullee hin barbaanne jechuudhaani. Fakkeenyaaf namni yeroo yaada irratti kennatu maallaqa ittiin hojjechuuf namni anta akka maallaqaaf miti. Yaada kan koo kan keessa koo itti baafachuudha bakka. Yaada kan koo itti kennachuudha. Malee yookaan nama sanaaf yoo dogongore arrabsuu yookaan waan akkasiitiif miti. Kanaafuu viidiyoo sana hundi keessan TikTok irratti argitanii jirtu. Kanaaf yaada kan kootiif isinillee yaada keessan irratti kennadhaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan gara viidiyootti. Halkanii guyyaa kaadhee waraabessa fakkaadhee challaa bullaa nyaadhee albaadessa fakkaadhee nama raramanni koo tarka koo muree jaaree nama rartiniitiin koo talagaa fira ta'e nama raramuchaan koo dhiiga koon nama ta'e tani maalin godharee farda garbuu dagatee tarkan na gabaabbate akkam galaafnaan galaan kee dhaqadume akkam eebbifnaan qallaan kee gala ture anaa waaroo yaa waaroo qoricha bokkaa anaa yaa haadhoo gaafa morkaa jedhan akkam galaafnaan namni imala yoo ba'e maal mucaan kan kee maaliifi imalee galuu dadhabee galaa isaatti xiqqaate moo maal ta'eeti karaatti hafee akkam galaafnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota tokkummaatiif maashaallah tabaarikallah baay'ee tokko gammadeen jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiif galanni haa gahu. Warreen cinqamaa turtan, kan dawwaltaniis gaafatanii turtan, kan du'aayii godhaafii turtan, obboleessi keenya Abdii Geetaachoo akkuma feesbuuka isaa irratti argitan. Alhamdulillahi rabbil alamin mana hidhaatii bahee jira jechuudha. Namni nageenya dhagahaa gammadaa sheer godhaa waliin gahaa isiniin jedha. Namni rabbiin nama wajjiniin dhaabbatu yoomillee maalillee hin ta'u jechuudha. Alhamdulillah namni sila addunyaa kanarratti namni toonfatta namni darbu hin jiru. Fitinaawwan jiruudha jiru namaa kana keessatti waan namni obsa qabaachuudha isiniin jedha. Akkasumallee eebbi kitaaba isaa hafullee kitaabni isaa gabaa addunyaarraa akkuma inni fuula feesbuuka isaa irratti maxxansee jiru gabaa addunyaa Amaazon irratti lakkifamee jira. Namoonni hin dhagahin dhagaa wal dhageessisaa isiniin jechuun barbaada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa baga rabbiin asumaan illee obboleessa keenya Abdii baga rabbiin maatii kan keetii walitti si dabale
baga rabbiin mana kan keetti ilmoo keetti waan qabdu waliin si dabalee siin jenna. Ammallee rabbiin si faana haa ta'u, akkuma kana waan gaggaarii irratti rabbiin si haa gargaaru. Guyyaa kaleessa ani kan na dhibu jechuudha. Obboleessa keenya Mubeeshoo maal taate maaltu sitti argame gama magaalaa TikTokii kana dhayiteeti. Akkasuma obboleettii keenya Faatee yookaan haadha Faatee jechuudha. Isin lachuuyyuu maqaa islaamummaa baattanii jirtanii ijoollee musliimaati. Garuu namni gisee sooshaal miidiyaa irratti abbahu maaliif of dagattan? Maaliif yeroo tokko tokko namni nama ta'e hin dogongorre hin jiru. Ani viidiyoo kan keessan asirratti fiduu hin barbaadu, siluma isaayyuu natti hin tolu jechuudha. Ilaaluu hundinuyyuu natti hin tolu jechuudha. Ani isin dura hin dhalanne, isin dura gara sooshaal miidiyaatti isin dhufne, an nama kaleessaati karaa TikTokiin irraa ta'e karaa YouTubean irraas ta'e nama kaleessa sooshaal miidiyaatti fayyadamuu eegalee jechuudha. Garuu itti fayyadamuu kootu kaleessa malee isin hordofuu jammaruun koo kaleessaa miti. Kan inni isin beekuuni ani haadha Faatee dheengadduma dhiyeenyaan bare, garuu akkuma argeen immoo yoo irraa amala sirraa kan nama rara konfidensiin si nama rara jechuudha. Kanaan alatti waan silaa shamarran tokko dubbachuu hin malle tokko ni dubbatti. Viidiyoon dheengaddoo jedhe keessatti illee dubbadheen jira jechuudha. Obboleessi keenya Mubeen immoo kan inni ittiin beekamu waan gaarii hojjechuu, nama gargaaruu, dhukkubsataa akkamuu kan nuti si beeknuun hojii gaariidhaani malee TikTok irratti ol baanii shaaworii fudhachuu miti jechuudha. Fuuldura aalamaa irratti namni hin dogongorre hin jiru. Ani gama konkooti waan tokko isiniin hin jedhu, isinis hin arrabsu, takkaas nama arrabsee hin beeku, garuu baay'ee tokko naaree jira jechuudha. Namni kabaju tokko, namni 51,000 hordoftoota 51,000 gara YouTube irraan jechuudha. Kan TikTok illee hin beeku. Ol baatanii shaaworii asirratti TikTok irratti galtan. Inni dogongorri inni guddaan immoo obboleessa keenya Mubeeshoo shintibeetii keessatti yookaan immoo mana fincaanii mana bakka xuraawaa keessatti akka maqaan rabbiin waamamne hin beektamoo hin beektumoo? TikTokiitu bakka jirtu si dagachiise moo? Shintibeetii keessa dhaabattee kakattaa, shintibeetii keessa dhaabattee warabbal kaa'abaa jettaa. Ani dhugaa rabbii baay'ee tokkoon isinitti gadde, garuu mootii hangafa kootii jecha hin taane isin jechuu hin barbaadu, jedhees immoo hin beeku. Garuu an akka hankootti dogongora akkanaarraa TikTok yeroo fayyadamtanis YouTube yeroo fayyadamtanis seera rabbii eeggataa fayyadama. Silaa namni waan gaarii ilaaluu dhiiseera jettanii waan hin taaneen hojjetina. Namni boruu isin fayyadu, kan isin fayyadu rabbi tokkicha. Kanaafiyyuu hadaraa keessaan hin dogongorina. Akkuma eegasiitti waan gaariif waan khairii hojjechuu yaala hamma humna keessanii isiniin jedha. Ani gama kootiin dhaamsi kan koo hammuma kana. Yoon dogongore anaaf illee dhiifama naa godhaa. Yaada keessanillee koomentii jalatti barreessuun hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.